Dhukkubbii dugdaa yeroo ulfaa kan jedhu laallamma. Chaanalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Dhukkubbii yeroo dugdaa maaltu fidaa? Furmaanni isaa immoo maali? Manumatti maal gochuudhaan dhibee kanarraa bilisa ta'uu danda'u kan jedhu gabaabsinee ilaalla. Yeroo ulfaa egaa dhukkubbii dugdaa qabaachuun kanuma jiruu fi kanuma beekamudha. Kanuma eegamudhas. Sababni isaas tokko yeroo ulfaa ulfaatinni qaamaa ni dabala. Haati sun ulfaatinni qaama ishee yeroo ulfaa giddu galeessaan kiiloogiraama 11 hanga 16 dabala. Ulfaatinni qaamaa yeroo dabalaa deemu dhukkubbii dugdaa godhachuun koomanii jechuudha. Dabalataan immoo bakki harkisa lafaa fi haalli dhaabbii wayita ulfaa ni jijjiirama. Yeroo ulfaa gadameessi waan guddatuuf fuulduratti gottota. Kana baalaansii gochuuf jecha immoo haati dubartiin sun jechuudha gara duubaatti itti. Center of gravity waan jijjiiramu fuulduratti waan ishee gottotuuf gadameessi ishee guddate. Kun immoo lafee dugdaa fuulduratti gottota jechuudha. Dugguruu dugdaa kun immoo dhukkubbii dugdaa fida. Akkasumas jijjiiramni hormoonii yeroo ulfaa akka maashaaleen lallaafanii fi maashaalee lallaafuudhaan da'umsaaf akka of qopheessan taasisuun kan ka'e dhukkubbii dugdaa fiduu danda'a. Yeroo ulfaa jijjiiramni hormoonii qaama keessa jira. Jijjiiramni hormoonii kun immoo faayidaan isaa da'umsa akka itti salphatuuf akka haalli ciniinsuutti salphatuufidha. Kun immoo maashaalee qaamaa lallaaffisaa. Kun immoo wantoota dhukkubbii dugdaaf saaxilan keessaa tokkodha. So ulfaatinni qaamaa ariitiin dabaluu haalli dhaabbii wayita ulfaa jijjiiramuu sama gadameessi guddatee fuulduratti harkisuuf akkasumas haalli jijjiirama hormoonii yeroo ulfaa akka haati tokko dhukkubbii dugdaa godhattuuf kan sababa ta'anidha. Kanaaf dubartoonni hedduun yeroo ulfaa dhukkubbii dugdaa ni qabaatu. Mee maal gochuu qabu kan jedhu ilaalu. Dhukkubbiin dugdaa yeroo ulfaa koomanii waan ta'eef maal gochuu qabu kan hir'isuuf kan jedhu ilaalle tokko haala dhaabbii ofii kan sirrii ta'e qabaachuuf shaakaluu. Akkuma nama jedhe egaa yeroo gadameessi guddataa deemu harkisi lafaa fuulduratti jijjiiramaa deema. Gadameessi guddatee fuulduratti gottotaadha sana. Sababa kanaaf akka fuulduratti hin kufneef jecha haadholiin ulfaa duubatti jedhanii deemuun dhaabbii isaanii eeggatu. Kun immoo maashaa dugdaa kan gara gadii gottotuudhaan dhukkubbii dugdaa fida. Kana hambisuuf egaa maal gochuu qabu? Tokko yeroo dhaabbatan ol jedhanii qixxaan dhaabbachuu qabu. Jajallatanii dhaabbachuu qabanii akkasumas miila cufanii dhaabbachuu dhiisuu. Amma danda'ametti miila xiqqoo ishee walirraa butanii dhaabbachuutu gorfama yeroo dhaabbatan. Miila cufanii dhaabbachuu dhiisuu. Xiqqoo walirraa bal'isanii dhaabbachuu. Akkasumas yeroo sa'a dheeraaf dhaabbachuun dirqama ta'e tokko xiqqoo socho'uu asiif achi socho'aa dhaabbachuu. Yookaan immoo ulfaatina dabaree dabareedhaan miila tokkorra kaa'u. Miila lamaan irra dhaabbachuurra takka ulfaatina miila tokkorraa kaasaa ammas yeroo miilli tokko immoo dadhabu miila biraatti dabarsu. Suuta suutadhanii yeroo sa'a dheeraaf dhaabbachuun dirqama ta'e miila tokkorraa dabaree dabareen ulfaatina hir'isu. Yeroo taa'an immoo taa'umsa dugdaaf hirkoo gaarii qabu yookaan boraatii xiqqoo yookaan tiraasii xiqqoo dugda duubaa fi hirkoo taa'umsichaa gidduu kaawwachuun dugda isaaniitti hirkisu. Taa'umsa sanaa fi dugda isaanii gidduu tiraasii yookaan boraatii xiqqoo kaa'uudhaan itti hirkatanii taa'u. Taa'umsa dugdaaf hirkoo gaarii qabu irra taa'uun barbaachisaadha. Inni gara biroon kophee sirrii ta'e kaawwachuu. Kophee jalli isaa diriiraa ta'e fayyadamuu. Kan kopheen isaa ol ka'aa ta'e danuu dhibee kanaan itti cimsa waan ta'eef. Kophee hiilii ta'e gonkumaa keewwachuun gaariin jechuudha ulfaa. Gonkumaa kan jaallu dhukkubbii dugdaatti fida. Kophee jalli isaa diriiraa ta'e filaatti ta'e fayyadamuudha. Yeroo lafaa waa kaasan wanta lafa jiru tokko yeroo lafaa waa kaasan haala hin miineen kaasuu. Gad jedhanii waa fuudhanii ol jechuu dhiisuun jalqaba ofii isaanii gad qucuummatanii gad taa'anii waa fuudhanii ol ka'u. Yeroo waa lafaa kaasan gad jedhanii waa fuudhanii ol deebi'uun dura ofii gad qucuummatanii wanticha qabanii lafaa ka'u. Akkasumas wanta gurguddaa kaasuun illee gaarii miti yeroo ulfaa. Wanta gurguddaa kaasuu dhiisuu gad jedhanii waa ta'e gottotuurra ofii dura qucuummatanii wanticha qabanii ol ka'u. Taa'aa yookaan ciisaa ooluu dhiisuu. Taa'aa yookaan ciisaa ooluu dhiisuudhaan darbee darbee sochii qaamaa taasisuu, miillaan deemuu, xiqqoo sussukuu, sochii qaamaa xiqqaa amma ta'e taasisuun barbaachisaadha. Akkasumas fooxaa bishaan ho'aan jiidheen dugda sukkuumachuu. Fooxaa xiqqoo bishaan xiqqoo ho'een jiisnee dugda sukkuumachuu yookaan maasajii jedhama. Sukkuumaa salphaa ta'e taasisuu akkasumas cinaachaan ciisuu sleep on your side.
Cinaachaan ciisuun egaa baay'ee gorfama yeroo ulfaa. Garaadhaan ciisuun, dugdaan ciisuun sirrii miti. Garaaf dugdaanii. Cinaachaan yeroo ciisan immoo cinaachaan yeroo ciisanii miila jilbatti dachaasuudhaan miila isaanii sarbaa isaanii gidduu immoo boraatii yookaan tiraasii xinnoo ishee kaa'u. Akkuma suuratti argitan kana cinaachaan ciisaa miila isaanii xinnoo jilbarratti walitti cabsanii akkasumas miila isaanii gidduu tiraasii fayyadamu. Garbiroon boqonnaa gahaa qabaachuu yookaan fudhachuudha. Haa ta'u malee egaa yoo dhukkubbiin dugdaa baay'ee cimaa ta'e ogeessa fayyaa mariisisuun dawaa dhukkubbii hir'isan tokko tokko fudhachuun barbaachisaadha. Akkasumas dhukkubbiin dugdaa cimaan mallattoo ciniinsuu ta'uu danda'a waan ta'eef wanti gannama dhiiguu bishaan gubbee dhangala'uun wanti ciniinsuu fakkaatu jiraannaan akkasumas immoo takka takka dhukkubbiin dugdaa infekshinii kalee akkasumas infekshinii ujummoo fincaanii ta'uu danda'a waan ta'eef fincaan kan isaan gubu dafee dhufu yoo ta'e cinaacha gamaa gamanaa kan isaan dhukkubu yoo ta'e waan adda ta'e yoo isaanitti dhaga'ame ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatooma turtii gaarii.